Hayyee kam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni faantuu tuubii jalatti argamtan hundi keessanuu nagaa waaqayyoo bakka jirtanii fi lafa jirtan haalaa fi kallattii isin jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Akkam jirtu ani nagaa kooti galata rabbii. Har'a immoo maal qabadhee isinii dhufe mokoroonii pink mokoroonii jedhama wayin immoo arbifan pink mokoroonii jedhu. Isa kan kireemiidhaan wayin immoo kanarraa kan hojjetamu jechuudha. Kanarraa kan hojjetamu akkamitti hojjenna maaltu nu barbaachisa kan jedhu kunoo qopheessee dhufee jira. Asitti foon lukkuu ni jira. Foon lukkuu dhiqee zabazabee loomiidhaan kukkutadhee jira. Shunkurtii nan qaba. Nacci shunkurtii nan qaba. Timaatimii nan qaba. Achi deebi'ee immoo qimemoota adda addaa gosa adda addaarraa kan na barbaachisu jechuudha. Kammuun nan qaba, filfil baareddii nan qaba. Kunimmoo barbikaanii kan diimaan sun kan nama gumuti qaaraa miti. Akkasumas immoo zinjibila daakamaa nan qaba. Nacci shunkurtii daakamaa nan qaba. As yoo deebine immoo kireemii Ameerikaa nan qaba. Isa lamatu na barbaachisa mokoroonii tokko kana hojjechuudhaaf. Mokoroonii tokko hojjechuudhaaf isa lama, isa mokoroonii lama yoo hojjettan immoo isa afur asiitii baay'inaan ijoolleen mana kana wayin warri mana kana jechuudha. Yoo baay'inaan irra tari'a kan isaan jaallatan xiqqoo yoo gogaa ta'e baay'een jaallatanii. Asitti mana kanatti qaaraa waan hin jaallanne malee qaaraa nama hin gubne itti galuu qaba ture maaliifi shittaa isaa wayin immoo fooliin isaa baay'ee waan namatti toluuf jechuudha. Ani qaaraa waan isaan hin nyaanneef qaaraatti hin galchine isin garuu qaaraa galchachuu ni dandeettu. Deebi'ee asitti jibin kiraaftii nan qaba. Asitti immoo soosii nan qaba. Kanarraa hojjetame soosii kana nan qaba. Asitti deebi'ee immoo aannan nan qaba. Milk. Asirratti kana nan qaba. Akkana hojjechuudhaaf kanneen bichaatu na barbaachisa. Isaa booda gara hojiitti deemna. Amma kunoo distii keenyarra godhannee jirra. Amma zayitiitti namni haqulaallachuuf. Shunkurtii diimaa fi shunkurtii adii walitti haqulaallaa jirama. Amma qimamii keenyatti naqannee kan asirra jiru hunduu qophaa'ee jira. Kana amma kanatti godhanna. Soosii kanatti godhuu kan ta'a. Amma kanatti tokko naqnee jirra. Kireemii tokko naqadhee jira. Kireemii lammaffaadha. kanatti godhannee akkanatti
Kun makaroonii affeellannee keessaan biibanne jira. Isaa booda kanatti naqnaa jechuudha. As keessammoo ejjenne jarra soosii amma gahee jira. Baay'ee gamtaa takkatee jira waan ta'eef hin gaha. Waliin ilaalume. Kun akkanatti gahee jira. Ummataatti kun na akkanatti hojjechuu ni dandeessu. Guddaa tokko galatoomaa hundi keessanii isin jedha.